Shama harka fuunee jirtu jirtu hordoftoota Odaanaa biyyoota bakka nagaa keessanii nagaa kootee Rabbi haa ga'u. Adas immoo callee aadaa Booranaa yookiin immoo aadaa Gujiitiin qabadhee isinii dhufe. Callee kana dura isaas ni hojjedhee ture. Kutaa isaanii itti aanudha jechuudha. Fuuldura kanaan akkam kan mormatti hidhannu. Fuuldura kanaan akkamitti akkatti dirree argisiisan afaan ta'a. Kanaan dura isinitti argisiisee jira. Callee isaa mudhiitti hidhatan irratti jechuudha. Isaa wajjin bifuma wal fakkaatu jechuudha kun. Tokkoon dirree isinitti argisiisa. Viidiyoon akkanatti hin dheeranneef jechuudha. Sa'aatii dheeraa fudhatu. Haala kanaan dirame jechuudha.
haala kanaan qadarame jechuudha. Haaluma kanaan hundi isaatti fufee itti mura. Akkuma argitan kana jechuudha. Kun kan mormati. Deebisee immoo kan addatti dannu waliin hojjenna jechuudha. Nagaan naa bula. Youtube kiyya like share gochuun dagatinaa. Nagaan naa ta'a.